Jirtuu nagaa keessanii hordoftoota TV qopsaalii araallee viidiyoo biraatii walitti deebinee jirra. Turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliin gochuun dagatinaa keessattuu shamarran keenya warri qaqqaalii warri gaggaariin warri obsa qabdanii wanta kana na yaalaa na fayyadaa naaf ta'aa jettanii aga xumuraatti viidiyoo kana daawwadhaa. Akkasumallee warri gaaffii na gaafattanii foroforii maaltu balleessa akkamitti foroforii ofirraa balleessuu dandeenya warri jettanii fi warris immoo akkuma koo foroforii isin rakkisee wajjin rakkachaa jirtanii jechuudha. Furmaata isaa argadheetiin jira. Isiniifillee furmaata ta'a jedhee kan inni itti amanee fidee dhufe jechuudha. Ani foroforiin hedduu tokko na rakkisa dhugaa dubbachuu fi baay'ee foroforiin kan sheemii nama qabsiisuu nama duratti illee eessattillee daakuun kan itti firfirfame yookaan nama daaraa ofitti hurgufee fakkaataa jechuudha. Ani rifeensa kiyyaa torbee keessatti yeroo tokko kan miicu garuu sababa foroforii kanarraa kan ka'e kan koo keessattuu addaa jechuudha. Daabboo caccabaa fakkaata dhugaa dubbachuu irra keessatti oriyaa jechuudha. Innaa torbee keessatti yeroo tokko kan miicu qabu sababa foroforiitiin torbee keessatti maalan godhaa yeroo lamas yeroo sadis yeroo itti miicuun qaba. Yoo hin miiqne ta'e irra keessatti oriyaa'ee hedduu tokko nama dabbara jechuudha. Immoo shaashii fayyadamuu waan hin jaallanneefi baay'ee sheemii na qabsiisaa jechuudha. Kuni yeroo nan uffisiisu wanta itti fayyadamee furmaata argadhe tokko isinii sheer godhaa jechuudha. Warri waa'ee foroforii irratti gaaffii na gaafattanii fi warrumti akka koo foroforiin isin rakkisee jiru. Akkuma asirratti argitan egaa wanta walirratti dabalee hin waraabne viidiyoo isaa waan salphaa yookiin waan gabaabduu waan ta'eef viidiyoo isaa waraabne garuu akkaataan itti dibee fi akkaataan itti raamiice qofadha kanan viidiyoo waraabee hojjedhe jechuudha. Wanti walitti dabalee kaalii appeelirraa hojjetame tambineeli gubbaaraan isinii kaa'aa jechuudha. Suura isaa kaalii appeelirraa hojjetame kaalii isa diimaa ingiliffaan biingelsa jedhamu afaan oromoon immoo dogoggoruu baadhe acheettoo jedhama natti fakkaata. Acheettoo kana shinii tokko jechuudha kana fayyadamee xiqqoo rifeensi kiyya baay'ina waan qabuuf akkuma yeroo hundumaa isiniin jedhu acheettoo kana shinii tokko fayyadamee isa booddee zinjibila caqacaqee bishaan isaa keessaa cuunfeeni bishaan zinjibilaa jechuudha. Otoo waan biraa ittiin dabaliin bishaan zinjibilaa shinii tokko fayyadamee jechuudha. Walii gala acheettoo shinii tokkoo fi acheettoo appiilirraa hojjetame jechuudha. Isa adii osoo hin taane isa diimaadha. Tambileen irra isinii kaasuura achirraa argachuu dandeessu. Waan kana lamaan walitti dabalee acheettoo shinii tokkoo fi zinjibila shinii tokko walitti dabalee akkasumallee loomii juusii yookaan loomii bishaan isaa keessaa cuunfee loomii kana immoo maankaa lamaan itti dabalee jechuudha. Loomiin asiidii waan of keessaa qabuu fi loomii maankaa lama acheettoo shinii tokkoo fi akkasuma bishaan zinjibilaa shinii tokko walitti dabalee booddee qodaa ispireeyii godhu yookiin akka shittootti buufutti naqee jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtanii xiqqoo tiishartii gadi siqaa waan uffadhee fi viidiyoon akka hedduun minaan mul'anne godheera garuu bakki rifeensa guyyaatti dibamu isinitti mul'achaa jira jedhee abdii qaba. Waan kana sada walitti miksii godhee booddee rifeensa kiyyaanii xiyyoo isaarratti dibuu hin barbaanne bakka foroforiin sun qabate yookaan buqqee isaarratti dibuu qofa kanan barbaade isa booda waan kana itti fayyadameeni masaajii godhee jechuudha. Akkuma asirratti argitanii isin warri foroforii isin rakkisullee erga akkasittiin itti deebdanii yookaan immoo bishaan kana fayyadamtanii walitti sukkuumtanii masaajii daqiiqaa 5 haga 10 jidduu gootanii booddee masaajiin akkuma yeroo hundumayyuu isiniin jedhu rifeensaaf illee baay'ee tokko gaarii jechuudha. Rifeensa kan jajjabeessu dheerina rifeensa keenyaaf illee wanti obsaan hojjetan baay'ee gaarii waan ta'eef masaajiin barbaachisaadha. Erga masaajitti godhee daqiiqaa 30 ofirra tursee booddee kun akkuma asirratti argaa jirtanirraanii irraa miicee jechuudha. Irraa miicee torban keessatti yeroo tokko fayyadamuun jalqabe maaliif balleessaa dhufe waan ta'eef isan torbee keessatti sababa foroforiidhaa fi yeroo lama yeroo sadii miicu sanarraa hambisee akkumaan dura isiniin jedhe torbeetti yeroo tokko jechuudha kanan miicu hedduu tokko gammadee hedduu tokko natti tole maaliif gubaa ibiddaa isa gubateetu beekaa jedhani foroforiin baay'ee sheemii kan nama qabsiisudha. Nama duratti darbuuni keessaa gad urgufaman warri beektan beektu warri isin rakkise beektu jechuudha. Innaa haala kanaatiin itti fayyadamee furmaata guddaa hiika guddaa irraa argadheetiin jira. Isinillee itti fayyadamaan isiniin jedha. Akkaataan itti rifeensa kiyya miicu yeroo hundumaa akkuma asirratti argitan kana wanti addaa hin jiru. Qaassi jedheetiin obsaan shintibeetii keessa ture irratti ittiin miicaa jechuudha. Akkasumallee asirraan dhimma foroforii isa kanarratti yeroo hin xumuru
wanti isiniin jechuu barbaadu yeroo shintibeetii keessatti shamarran keenya rifeensa keessan miiccattan akkuma isiniin jedhu yeroo hundaa obsa barbaada isiniin jedheera. Obsan qabdan taanaani wanta tokko jijjiirama irraa argachuu hin dandeessanii qaassi jettanii rifeensa keessa shintibeetii keessa yeroo seentan adda addaan babbaastanii miicaa massaajii gochaa akkasumallee filaa yoo hin miiccane ta'e rifeensa keessan ciccitaa buqqa'aa wanta garaagaraa ta'aa deemaa hin dheeratu maaliin ta'u amala isin dhowwaa dhufaa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana inni kunillee isiniif barnoota hidheetii yaada. Ijoolleen keenya tokko akkamitti miiccaa yeroo kam miiccaa maal kan jedhu keessaan illee karaa tiktookiin kan na barreessitanii gaaffii na gaafattan jirtu. Gaaffii nama tokko ol baasanii deebisuun deebiitti kennuun yeroo illee ni gaafatanii ulfaatallee jechuudha. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan akkaataan itti miicuu shintibeetii keessatti filaaman oolaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko natti tola. Hedduu tokko na gammachiisa. Koondishinarii yoon fayyadamellee daqiiqaa 5 oli kanan filu. Yoon shaambootti dibellee daqiiqaa 5 oli kanan filu. Hamma kanammoo shintibeetii keessa dhaabbattee yoon filaa ooltaa nuyi hojii qabna warri biizii taanu jirra. Warri nuti mijanne jira jechuu dandeessu. Garuu ofii keessan yeroo keessan akka isin ga'u gochuu kan danda'u yeroo keessan ajjestii godhachuu walgeessifachuu kan danda'u isin jechuudhaan illee akkasii bakki nani jiru manneen keessa jiru baay'ee biizii na godha hojiin natti baay'ata yeroo hundumaa isinitti nan dubbadha garuu rifeensa kiyyarratti ani qalliin beeku dhugaa dubbachuuf jechuudha. Innaa haala kanaan rifeensa kiyyaa kunuunsaa jira isinillee akkasittiin obsa qabaadhaati kunuunsa maallaqa keessan qusadhaa. Eenyummaa keessanii fi iddoo qabaadhaa. Dubartiin mataa maqaan gadi baatee jedha Oromoon gaafa mammaakuu. Egaa akkuma asirraa argaa jirtanii qassi jedhee walirraa hireetiin xiqqeessee filaa lallaafisee akka ciccinni akka hin buqqaane akka maaliin taanee fi suutee ija keessa ilaallachaani miicaa jira jechuudha. Foroforiin illee badaa jira akkasumallee rifeensi kiyya akka buqqaa akka ciccitu hin barbaadani dhugaa dubbachuuf tokko keessaa buute jennaani. Aareen waan sin ajaa'ibu suusinatti dheeraa waan akkasiin tibeetii keessa dhaabadhee mataa filaa ool isinis akkasuma gootanii oomichan rifeensi keessa dhimma itti hin guddannee fi dhimma itti maaliin taaneef hin qabu murteessaan akkaataa yeroo keessanii ajjeestii yookaan tartiiba godhachuu fi obsa qabaachuu jechuudha. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufi kana fakkaataa akkuma asirratti argaa jirtanii dhumarratti hedduu namatti tola hedduu bareeda. Viidiyoon irraa kan irratti xiyyeeffate akkuma jalqabaa isiniif jedhee foroforii akkamitti balleessuu dandeenya maaltu balleessa gaaffii jedhuuni. Akkuma isiniin jedhee achiittuu fi loomii bishaan zinjibilaatti fayyadamaa torbii keessatti yeroo tokko isiniin jedha. Viidiyoon gara xumuraatti dhufteerti. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti nagaan tura. Warri chaanala kana sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib gochuun miseensa ta'a. Fuulduratti sarpiraayisii addaa tokkoon isinii qaba waan ta'eef shamarran keenya keessatti warri biyya namaa keessa jirtanii yuutuubii kana sabiskiraayib godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti